Shamara durummaa hin qabne fuuldura. Viizhinii hin qaba. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa attam jirtu ardas viidiyoo haarawaan yookiin viidiyoo sooshaal miidiyaa irratti haasaa ta'een walitti deebinee jirra. Viidiyoo adhaatiin kan ilaalu kiyyoo diraamaa keessa viidiyoo gabaabduu takka isiniif qabadhee dhufee jira. Kana qofaa miti viidiyoon hedduu namatti tolu nama bashannansiisu ni jiru. Hanga dhumaatitti daawwadhaan affeerraa kootii laayik sheer godhu hin irraanfatinaa isiniif salphaadha. Na baay'ee na fayyada. Namoonni maatii chaanaalii kootiin ta'anis subscribe godhuudhaan maatii chaanaalii kootii ta'a. Yaada kamiyyoo qabaattan koomentii irratti naa barreessaa gara viidiyootti. Horaar sadi beektaa? Horaar sadi. Horaar sadi jechuun aadaa intini Oromoo keessatti horaar sadi jechuun caffee Oromiyaa moo maal keessatti horaar sadi jechuun namni kamiyyuu wanta hundaa ni beeka jechuun hin danda'amu. Haa ta'uutii garuu wanta salphaa akkanaa kana wallaaluun baay'ee nama ajaa'ibsiisa. Dhaloota akkanaatitu jira. Mee isinis maal akka jettan koomentii irra naa barreessaa. Shubbisa baay'ee namatti toluu fi nama bashannansiisu viidiyoon itti aanu ammoo shamarran keenya safuu dhiisanii jiranii haa daawwannu. Eeshi maamaati heerumiiti illee hin heerumna hundattuu dhaabannee nafnu disti qixaamuu naayadhaam jedha amarri qadaada keenya dhabnu silaa hin heerumna. Garuu maaliif ati luka kee walitti qabattee teessu adaraa rabbii. Hai dur gaafa baadiyyaatti beektu miti mana citaa keessatti ibiddi faan bobaa gaafa ibiddicha sana qaqqaamachaa gadi akkasitti tetteenyu dingata ijoollummaadha bara biyyeensi na yaadadha ijoolluu xixiqqoo taane jechuudha. Gaafa luka keenya dingatuma akkas bannee teenyu daaraafa ibiddi nutti godhu muka kulafaa nutti suuquuf ka'u akkasini dafne sassaabannaa jechaadha. Simbarsiisni baranne sansanafa inna baqa waan muka kula nutti suuqon faa nutti fakkaatee luka keenya akkasitti sassaabannee teenyu nutti bare alhamdulillah. Warri keenya dur waanuma biyyatti heerumnee teenyu nutti fakkaata malee isaan nutti fakkaata malee waan biyya. Draamaa kiyyooti kun. Atin faisati. Eji. Ekiti abba kenya. Tol. Apa. 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 Oh. Namni isi bu'a majira. Eenyu? Ani beeku. Botola akkam jirtu? Fayyisaa. Oh. Qarshii kiyya sa'aatii 24 keessatti naa kaffaluu baannaan manicha kan koottaa. Maaloo Botola? Maaloo? Ijoollee kana eessaan annaqa? Boolla kamitti annaqa Botola maaloo? Maaloo? Maaloo yeroo naa kenna? Dhageessaa. Dhageessaa. Carraa kana siineen eegaa ture. Garaaf siimna hin qabu. Hanga boruutti maallaqa konaa kaffaluu baannaan manicha nan dhuunfadha. Botola. Ijoollee deemaame. Deema. Maaloo? Maaloo ijoollee kana haadha malee guddise beektu. Maaloo yeroo naa kennaa? Eessaan annaqa? Qarshii kana yeroo lakkooftee fudhattu kana yaaduu sirra ture. Hanga boruutti yeroo qabda. Kana immoo harka keetiin naa mallatteessite. Maaloo?
Maaloo botola. Is. Maaloo ifama naa godha. Deema obbo. Abbaan isi bakka. Abbaan isi bakka. Merra. Kotu. Obbo Tola. Abbaan koo tokko taanaan yoon si dhiise ani mee ilaalaa miti. Cal jedhi micaa. Firaa'ol waan ani itti si balleessu barbaade argachuun kun abbaa kootiitiin kan dararamaa jiru ana. Timmoo gatiin kaffalta. Viidiyoo tana kiyyoo diraamaa irraa fudhadhee diraamaa afaan Oromoo jaalatamaa fi hedduu namatti tolu kan yuutuubii irrattis sadarkaa guddaan yeroo ammaa ilaalamaa jiru kiyyoo diraamaadha. Viidiyoo tana achirraa fudhadhee maaliif yoo jettan viidiyoo barnoota hedduu of keessaa qabdu kana qofaa miti viidiyoo kana ilaalee namni hin boonne hin jiru jedhee yaada. Viidiyoon kun viidiyoo barnoota guddaa fi dhaamsa guddaa namaa dabarsu waan ta'eef isiniif qabadhee dhufee jira. Akka itti gammaddan akka barnoota irraa argattan abdii guddaa qaba. Gara viidiyoo itti aanuti. Namoota namjabaa addunyaa keenyaa jedhaman keessaa Ziyaan Clark isa tokkodha. Ziyaan dorgomaa wal'aansoo yoo ta'u kan dorgomus namoota qaamaan hir'utaa waliin osoo hin taane namoota qaamaan fayyaa muuxannoo baay'ee qaban waliini. Iddoo kana qaqqabuuf halkanii fi guyyaa akka dafquu fi yeroo dorgommii isaa gaggeessus irra caalaan sammuusaa akka fayyadamu dubbata. Bara 2021 keessas meetira 20 harka isaatiin fiiguun sekoondii 4 fi maayikiroo sekondii 7 xumuruun galmee Giinesii addunyaa irratti galmaa'uu danda'eera. Akkasumas gama aartii fi dubbii onnachiisoo namootaaf dabarsuun beekamtii guddaas argata. Narraa dhaqabbate. Kaptaanuma wallolchiistii jaanii. Maram. Addaan kutee kan. Sirriitti isaan wal dhungachuudhaaf. Nyaachaa gaa'e? Nyaachuun jira nyaachuun nyaata. Mansuur Jamaal waggaa lamaan booda helikooppiteera nan bitadha jedhee dubbatee jira. Haa daawwannu. Kiraayii furachuu hin dandeessaa, makiinaa kireeffachuu hin dandeessaa, farda leedur kireeffachuu hin dandeessaa. Amma gin piraayiveet jeetti helikooppitara kireeffadhee deemee kan koomitii garuu fuulduratti waggaa lamman tokko booda kan mataa kiyyaa nan qabaadha jedhee yaada. Kanaaf helikooppitariin sun yeroo sana kiraa ture. Kiraadha. Yeroo waggaa lama booddee kan keessanii ta'a. Kan koon ta'a jechuudha. Mee waa'ee pirezidaantummaa sana sakaas nuti pirezidaantii Itoophiyaa waggaa 10 booddee nan ta'a jechuudha. Yeroo hedduu irra deddeebiin ni dubbattu. Mee kaayyoo maalii qabattanii pirezidaantii Itoophiyaa ta'uuf deemtu rakkoo maalii argitan amma Ameerikaa keessatti namni tokko abbaa qabeenyaa ta'e pirezidaantii ta'uuf gaafa deemu rakkoo arge tokko furuuf deema. Mee pirezidaantii ta'uuf maaltu sin kakaase fedhii kana qabaachuuf jechuudha. Yoo taatan immoo maal jijjiirtu? Wanti guddaan maanni ilaa dargaggoon keenya baay'inaan agartee ta'u ta'e kabajamoon piraayim ministeerii matsaafa isaanii keessatti maddamar isa jedhu keessatti dargaggoon Itoophiyaa keessa jiran almost parsantii 60 oli kan jedhudha. Na dargaggoon keenya immoo gaafa laaltee jettu viizhinii hin qabu, raayii hin qabu. Ilmoon namaa dhalatee guddatee nama ta'ee viizhinii qabaachuu qaba. Waggaa tokko booda kana gochuun qaba, ji'a tokko booda kana gochuun qaba, waggaa 5 booda karoora guddaa qabaachuu qabnaa jechuudha. An karoora koo keessatti Mansuur waggaa almost waggaa 2 darbeera, waggaa 8 booda jechuudha amma kun. Waggaa 8 kana keessatti waan gaarii personaalii Mansuuriin kan amma fakkeenyaaf sooshaal miidiyaa irratti hojii guddaa hojjetaa jirra. Namoota qarqaaruu irratti
biyyan aladhee guddadhe keessatti saba kootiif waan gaarii hojjedhe hojii gaarii hojjedhe ispeeshaalii soshaalii kana keessa seenee waan gurguddaa hojjedhe dhuunfaa kiyyaan pirezidaantii ta'uu viizhiniin qabaa jechuudha. ايش هاتشوش ما تكفل انا ديتشي بقال دفار ما بدنا نكسره ما بدنا نتزر مين يركنا هو انا انت يدبر كان مسات نجيتو ارا شوي وينك وينك tranquilo PlayStation وينك Frankiidha viidiyoo hedduu namatti toluu fi nama bashannansiisu haa ta'u malee miidhaa guddaa qaba namoonni rakkoo garaagaraa yookiin rakkoo fayyaa qaban jiraachuu danda'u yeroo Frankii hojjan of eeggannoo guddaa nu barbaachisa viidiyoon itti aanu ammoo waa'ee shamarranii mucaan tokko dubbatee jira haa daawwannu. Dhaabbanni mudamuddi akka qoratetti shamarri dubrummaa hin qabne akka muka baala hin qabneeti. Dubrummaa hin qabnu dhiirti nu jaalatu dhiirti nama dubrummaa hin qabne jaalatte hin jeena. Wanti tu yoo badde akka hin deebine ni beeytanii maa kennitan. Wanti tun gatiin ishee qaalii akka taate ni beeytanii maa kennitan. Amma parsantii dhibba irraa harka 50 warra hiyaarii fi qaarotaan ofirraa balleessu jiraa jira. Odeeffannoodha. Wanti tu yoo badde hin deebitu maa balleessitan. Waan qaalii tanatti maa taphattan. Rakkoon jirtu tana warra dhiiraan argifadha. Shamarra dubrummaa hin qabne fuuchurraa dullatti amata 70 ta'e ilmaan 10 heerumsiiftee ilmaan 10tti fuute fuuchurra isin wayya. Jechuun ta heerumtee baate aftale jechuu barbaadeeti. Shamarri dubrummaa hin qabne imaan hin qabdu. Qilleensumaatu asii achi oofaa jechaadha. Saniifuu erga dubrummaan teessan qaalii gatii haganaa taate maa kennitanii gaafina deebisa. Ana wajjin jiraata jettee yaadde hudduu. Ati siniin hafte nama si kanatu dhabde gaalaa achitti la. Wallahi nama kudhanii ol jira kana fuula hudduu koo kana wallahi nan dhawwadhe immoo. Wallahi namni rabbiin haadhattii koo kanatti nan galchin nama guddaa an kabaju meeqan na kadhate wallahi xinneesseen deebise rabbiin haadhattii kootti na garuu Nagaan nanka wallahi isini galera miti nama an kabaju nama an jaalladhu nama feeme sikkame dhufee na kadhannaan no jedhee wallahi yeellaa isee xeellaa isee achi deebisee namni sun naasootiin ittiin haasa'ee wajjin taphadha malee wallahi keessan nama haasa'uun Bontuti ya bareedduuti ya argaa ijatti ya gammachuu qalbiiti ati hangeen rakkista maanatti ni hirumne. Sila mucaati akka jedhan dhageette moo dhugumaan na fuudhuu edda mee addaan baasee na himi naaf hin galle balansi amanuu hin dandeenye. Bontuti osoo kijibaaf taate lafa hallis fagaatturraa ka'ee mana keenyaa gabagaatuun beekaa achi dhufee qorra kana keessa deemee ganamaa galgala barrii mana keessanii jala dhaabadha abbaa kee ofirraa eegaa. Hayya ati daa'ima kana asirraan hin jirjirte hojii ima dandeettaare hojii hin dandeettaare wal fuune. Hojii natti dhiisi sirriitti hojjechuu danda'a qonna taate yoo barbaadde daldala afaan gabaa anatu sirriitti beeka uummata akka asanii fi yaaddain waa'ee hojii xiqqeette. Lakki ani hojii san hin jenne hojii mana keessaas hin jedha bara. Hojiin manaallee waa takka nan dhibu mana ijaarurraa ka'ee meeshaa mana keessaa tartiiba godhuu waa hunda anarratti hin beeka kana waa takka nan dhibu. Lakki san siin hin jenne barani hojii dubartii siin jedha bara. Hojii dubartiillee waa hundaa nan beeka mana qulqulleessuu nyaata godhuu marqa marquu buddeena dha'uu waxii godhu wanni tokko wanni na dhibu hin jiru siin jedha. Obboleessa kiyya xiqqishuu ati sabiyyidha haga silaa waan beektu kanaa mara deemi haadhatee gargaari haga silaa fuudhan geenne si afa dhageettee faasufta deemasi biyyee taphadhu anaa miti amma.
Viidiyoon kana fakkaata viidiyoo kanninitti akka bashannantan akka itti bohaartan barnoota akka irraa argattan abdii guddaa qabaa namni hanga ammaatti ilaaltaniiti laayikiin godhin laayik sheer godhaa namoonni maatii chaanaalii kootiin ta'in sabskiraayib godhuudhaan maatii chaanaalii kootii ta'a yaada kamiyyoo qabaattan koomentii irra naa kaayaa ana wajjin viidiyoo itti aanu wal agarraa hangasitti turtii gaarii.